irraanfatee kophaa amma jiraattee rakkoon qabu daa'imaa waliin qaxxa'uun feene. ummata yaa Allah yaa karimitti waa gaafuma tanaa irraanfatetti haastee ishaallee amma mana kana jala gaafuma kanaa hafna godhan. Akka ana yoom heerumtaan kaf na goota yoom deettaan kaf godha isiillee mucaan meetii Kaalid meetii gaafadhaa handee. Isin mari'achuu qabdi gaas gisee daa'imni dhufullee jiraachuullee isinitti agarsiisuu qabdi akka jaan argitanitti namoonni amanina. Garaa haga argitanitti hagama gagaye achii fassartanii. Yoo isin dhositellee eessa jiraa meetii. Ajaa'iba bara. Gaafa dhaltellee arguu qabdan lukallee maaf hin taane. Luka daa'imaallee arguu qabdan. Deemna ajjeesaadha xiyya. Eenyuun qabatee na waamaa jira. Chistaayiriin. Haasofni kee. Thank you galatoom. Naawuxa. Gaayis wal gargaara. Armalloonni isaa takka bakka dhuftuun beeku gizeen argite abibti. Maal godha jedhee dagadhee. Fooloo deebisii. 66 barreessitu kun kottu bayi. Aduu sheexana fakkaata. Ta'in porofaayilii ilma namaa kaadhu. Bayi. Aboon mu fokkottanii filteraan bareechitanii naan jee kana beekuun keetu waan guddaadha wallaahi yaa obboleessa kiyya. Akka filtarri jiru nima beektaa garuu eessaan akka kaayatan beektaa. Kana beekuun keetu waan guddaa niimaa guddaadha wallaahi yaa obboleessa kiyya baga rabbi obsi beeksisi amma. Eessaanuu akka kaayatan filtara sanuu beekuu waan guddaadha. Baga barattee kana gochuun keetu waan takka. Bakki kanaaf illee haftaami dureessan waa godhu ishee. Silaa maleen canaa kennitee misile akka mo'amunatti hin dhiiftu. Illee takka kanname. Anchi maaliif nali gidaaya harkaaf lutti? Harkaaf luka qofa nali gidaaya akka waan bara firiija buleetitti. Saa meeqa turte asirra? Hindulloome laata? Yaa haadha faayida jeesta ajaa'ibaati. Saa meeqa turte hedduu soofaa akkana jeesan bitadhaa dhalaatee. Koi isaa meeqa laata? Wallahi ada faadhee soofaa akkana jeesan jira. Sa'aatii lama daqiiqaa. Sanbitadhu wallahi sanbitadhu laayivii irra yoo akkana akka turte san bireedaadha. Sa'aatii lama. Akkana gisee itti siyooniin akkana jaabise akkana itti gamanas gisee feete irra ciisaa gisee feete irra ta'a. Ilmoo garaa qabda kanaaf ligidoofta. Sa'aatii lama akka seene. Salaatee ka'ee seenee bar. Okay. Dullummaa isin jettan san isin mirkaneessuu fi bargaa'is. Ani intervii ibsaa irratti gisee biyyaa ba'u san ufuun beeku jennaan akka waan daa'imummaadhaaf uf hin beeku jedhee wayii argite waggaa meeqa jedhan. Eenyu maqaan giiftara isaa san gaa'is wannooni. Eenyu giiftara maammee san maqaan isaa. Kaleebilii 40 san Nuuru Seenee. Hin jiru inni hin jiru ammallee tokko wayii hin jiru. Akkasitti yalaanna jedhe. Gaayis sadiin wal gargaaraa mi'aa boo. Taphatee amaarri garuu dhukkee irraa kaaftee akka malee goota. Akka maletti tumte amaarri akka maletti. Garman Seefushaa nama mishaa mangistii welcome. Amaarri gara wannoo gorte dhukkee. Duraan giiftii waliin kannane amma garuu namni akka isaanii giiftii walii kannan jiru bara. Habibti beerree bashaa salphaa waliin kennitu nama kenna seetaati. Kenna inshallah giiftarri hadha isiidha giiftii kenne yoo dhufee giiftii sii kenne kunoo keessa natta itti barreessite maal jedhanii.
kan kee kabiyyaati fi kamaarree akka waan si xabbasu deemuuti itti guurte. Eenyu Dhugaa bara. Dhugaa bara akkas wal godhani keenya siin jee namni tokko bakka namni tokko dinqisiifan namaaf waaqsi sii kan waan si jaalatee si xabbasu deemu sii kan itti fakkaata ilmi namaa. Namni bakka wal dinqisiifachuu. Hai anama bar giftaroonni giftii naa kennan wallahi yuuzariin giftii naa kennan malee akkaawunti isaanii guddaadhaan giftii naa kennuun sodaata. Namni yoo irra deddeebi'ee leenca sadii afurfaa tokkoffaa sii kan bakka namni sun keessaa waa qabdan akkasitti namni keenya akkasitti Yuuzariin dhufanii giftii naa kennan akkaawuntii feek akkaawuntii banatan saniin dhufanii giftii naa kennan malee. Habitti anu nama meeqa naan jisi hannu sudaan nafaan aan jaan waan biraa afaan nu sa'aa jaan warri komantii kan namni sodaatu. Ulfaadhu galatoon dhugaa rabbi sitti illee zannoofne anaa adii bakka keessumaa dhabeeti jedheen jal'ise gaafas. Keessumaa dhabee keessumaa fixateetiin jedheen jal'ise. Habibti isin wal araarfatuudhaaf naqaxaqaxaa jirtan isaa sitti zanoonni nama ka'eettuu fundee giftii qaxxa'ee keessaan qabu si galee yoo xiqqaate ji'aaf deemtii bar. Kooyina 2,000 qaxxa'een garuu inni ammoo kooyina 10,000 naa kenne. Thank you galatoome qaalii. Kooyina 10,000 naa kenne. Turteertii bar. Amma ni dhufee kooyina 1,000 takka naa kenne naan giftii tiyyasan naa kennin jedheen. wal gargaaraayyee. Naasee beektaa ati qoyi naasaa beektaa naasaan kaminni goota wallaggaa galatoome qaalii kiyya ishii. Ulfaadhu galatoome. No baay'ee wanno ta'e. Eshi maakii akkam wallahi alhamdulillah kaas taap koppii linkii godhame. Jira wallahi alhamdulillah. Family gift gallery tiyatuun akkana olmanaa sittu yoo leencaa yuunivarsiitii silaan argadhu nan beeka. Akkuma ilmoo leencaa xiyyaaraa tana naa goota. Allaattii tanniin fa'a. Yoo qabaatte yoon qabaatin rakkoon qabu. Galatoomii qaalii namaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kaas taap godha. Dhufate eessa jirta? Eessa jirta dha namni gaafa tulleen jira silaan. Maakii dhiifama muhitii keessaa na baasu Allah isa waan jedhus muhitii keessaa na baasii buloo keessaa na baasin jedha namni waa malee muhitii sin godhu afaan keessa I don't know namni anna dibaabar marfee wayii diratti ni gisee waa namaan jettan xab gisee tan xab isin godhaan fuudhee taaf qophii. Koomentii isaaniitu dubbifteetiin hin biloogtu ani. Koomentii keessan bar kallachaan dubbisuu eegalee wallaahi rifeensi as na jira bar. Badde na arrabsanii makii. Ebate. Bar anuma kana titeetu tana tawaata kan dubbanne tana dhufaniitiin arraba guddaa kana fuudhanii hoo bishaan kennaan jiran bar arraba guddaa kan. Ani Habibti achumaan hin qollafa fuudhee. Gisee isaan. Wallahi modii tana sinii kennan wallahi osoo bilookii ilaaltanii namni yoo xiqqaate nama osoo bilookiin tun guutte akkamtaa jedhee yaada wallahi osoo bilookiin guutte maal abbaa kiyyaa ta'ani san yaada'an. Elilli takkaaraan eegumata gisee isaan miti xayyarii irratti godhaa fuudhee. Kana bilookuun adida jechuu warra Ayyaa'iin danda'u xab. Wallahi warra du'eetiin jedhe yaasee warra biyya gale akkaawuntiin harkaa cufame sanii yaasee ka biraa baasa. Sadiin wal gargaara. Triple guys. Lubbuu akka malee qottee adda baasee foon si affeeruu lulluuqii manatti hin hojjetu. Mee waan ilkeen jiru ilkeen dhukkuba silkii waan irra kaa'ee dhufi dadhee dhufaan harkina goggogee na hafee bar. Way. Rabbi jecha nadhee.
yaa rabbii kiyya anamma jechuudha. Akkuma ta'e jechuudha. Tokko wayii jechuudha. Tokko wayii akkuma ta'e ta'e. Waan daddeessan osoo dhiistee waan amma itti kana goote irra sii jiraaba. Tokko wayii akkanumatti itti hirkadheetuma ladduma dhaabadhee jechuudha. Maqama keessaniif torbee takka waa fuudhee mana kana kaa'ee ka'ee baasu akkuma narraa calliftani. Hainee dhiisaa hinee rufuu! Hinee rufuu! Ay! Fayyaa qaba ni nee rufuu! Indee? Maanchi deemee silkii fudhadheetti maaltu si seeni? Indee rabbi jedhii heerumii jechuu eegaltanii amma immoo rabbiif rasuulii jedhii heerumii. Rabbii jedhii heerumii. Bultiin rabbiitu namaa hira gaa'is. Warri bar heerumii jechuun bar gizee akkanaa fi heerumtanii jirtanii isin. Innaan ta'aniin tullaala amma ganama isaa kanarraa qabee haga guyyaa haga asraadhaan nashaata qaba. Asraa gattare jennaan mataa kana na qabee na laaffisaa na dadhabsiisaa haga magariiba boodaatitti maali sila? Haga halkan keessaa 12titti na dadhabsiisaa na maal jedhaa bakka na ulfaata. Makiinaan argeedha. Maal beekaan? Guys, tap kopi linki godhame hedduu haasofitanii beelooytanii saayitiin beekon. Mee tap godha. Hidhii dibachuun ramadaanaan haraama guys. Alla dagadhee wayiniin tiyya afur baddee ayi koomentii. Haraama sin jechuu jirani? Ramadaanaan hidhii dibattaa. Inshallah hidhiin na goggoydee walitti na haa cunquramfam ture. Rakkoon qabu baalziina dibachuun. Wayyee iftuee. Maal taatiyaa haadha faaxee? Habiibti kafna godhanii maal jedha rabbii jedhiiti. Meenaki maal jechuu jiran? Rabbi heerumii rabbi jedhi heerumii osoo si fuudhee osoo maal ta'e haadha faatee fuudhee maqaa ummata godhuu haadha faatee fuudhee du'ee abasa haadha faatee rabbiin si keessa na ajjeesu. Dubaati kan filatte? Ka osoo si fuudhee ka'ee du'ee jedhu san filadhe. Haa duuree maaltu goote? Fuudhii duuree obboleessa yoo duu barbaadde kaa bakka maal goona? Eegaa. Roosiiti hayyamte way ajaa'ibaa bar. Naante. Yaa uummata hedduu haasofte wallaahi. Mata laabiraarii jedhee waan abdii isaa. Laa du'aa godhu qabdan ajjalatti. Ani fuudhee jiraachuun barbaada. HB. Thank you so much. Firoo kiisii kokotooti kun allaatti tana naaguuti mee? Kaayii sadiin mee wal gargaarame maaluma taanansa? Allaatti tana naaguuti kiisii kokotooti. Wal gargaara. Thank you so much. Thank you wal gargaara mee. Umusiifan thank you. Gaalaariin tiyya sadiirra jirti aslan amma gana sadii naaguutu reefu. Akkas firitti ko thank you. Ara wal gargaaraadhaan nu moottee. Jabaadho abbaa sadii si hafe.
Meeqa ga'e qoo ilaala dura. Thank you so much iftu. Wal gargaara sadiin wal gargaara waanuma xiqqoo tokko nutti deemte. Abbaan sadii si'aaf. Hidhiin kee maal taate soomana hin qabdu hidhii abbaa qabu laaliin taap godhi yookiin bayas jala. Inshallah soomana keenya jala cabsitee. Akkati jette kanan godhin qobba'i maaliif adda bayan a'uuz billaa falfalli isaanii adda wasaka. Hin qaxxaa amma kalaas hin qaxxaa qoyaa. Hin qaxxaa kalaas ish nu haa affeertu. Mana saambusaa maruu dadhabne gaayis. Guys, namaan ammoo sisne isaa maa teessan? Uff alhamdulillah yaa hiroo kiyya baguma puush goote akkam cabbiin sun dhufte. Hundi as keessa nagalchite ammoo waanuma kana keessa galuun feenaan ammaa. As keessa galuu hin fedhu waan taap koppii linkii godhaa na baasa as keessa. Amiin akkatti du'aa godhame. Hin qaxxaa'in isin lamaan waliin toltanii deemi dhaqiitii keessaa baasi kan qaxxaanoo barbaadde. Dhaqiitii baasi keessa akka hin qaxxaanoo barbaadde. Faamiliin tiyyan jirtan maaluma taatanii akkana naqa xaqqabsiistan. Araba faxxaraachus keessaa na baasaan jibbisiisaa jira wanti kun dhugaa rabbi. Maali kun? Save me. Wallahi namantaa ta'a faatee. Ulfaa gaayis irra dhiisuu irraa jijjiirraa wanna jedhuu kalaas. Dhiisuu fi sii dhiise lubbuu bayi baqaa keessaa dhiisi. Dhiisi bayi keessaa. Gaayis mucaa kenna garaa qabdi sanuyyuu mucaa obboleessa biyyaa. Lubbuu dhiisii kalaas bakka miira keessa jirti dhiisa. Kalaas bayi bakka bayi. Uummata waa'ee garaa